badhaadhinni paartii duudhaa gabbataa qabuudha. Rakkoon kana booda nu fuuldura jiru nu cimsee nu jajjabeessee nu ceesisa malee nu dhaabu. Dargaggoo gurraacha qabutu kan mul'achaa kan ture jechuudha. Gama keenya kun dargaggoon alatti biyyi jirtu waan jijjiiruudhaan mootummaa dargaggootiin deemu kan hojjetu ta'uusaa agarsiisuudhaan biyya jiruu keenya ifatti dargaggeessa keenyas ragaa baaduu jechuudha. Injifannoon amma galmaa'e dhiiga wareegamtoota dargaggeessa keenyaati, dargaggeessa qaqqaaliiti. Injifannoo hayyootaa fi beektota keenyaati. Hawaasa Oromoo fi saba Oromoo biyya keenyaatiin injifatame. Injifannoo kunis Paartiin badhaadhinnaa paartii hooggansa boqonnaa tokko malee kutannoon hojjetuun kan hundaa'ee fi ofiif otoo hin taane uummattoota Itoophiyaa baroota hedduuf hiyyummaan mana irratti ijaaratti hiyyummaa jalaa baasuun akka badhaadhan kan godhuudha. የበለጸገ ዲሞክራሲያዊት ገንብተን አገር በየመስኩ የአገር ከፍታ በዜጎች ክብር badhaadhinna jechuun hiyyummaa otoo hin taane badhaadhinna, mo'icha otoo hin taane mo'icha, dukkana otoo hin taane ifa, jeequmsa otoo hin taane nageenya.